Akkam nagaa jirtu ani maqaan kiyya Dr. Abarraa Biraanii jedhama. Ispeeshaalistii fayyaa ijoolleef daa'immaniiti. Akkasumas immoo barreessaa kitaaba bu'uura fayyaa daa'immaniiti. Kanneen chaanalii kana kanaan dura sabiskiraayib hin godhin, sabiskiraayib gochuun waa'ee fayyaa daa'immanii akkasumas waa'ee guddina daa'immanii, waa'ee sirna nyaataa daa'immanii irratti barnoota garaagaraa yeroo yerootti isinii qabadhee dhiyaadhu akka isin ga'u taasisa. Har'a mata dureen isinii qabadhee jiru daa'imman qaamni halluu keelloo ta'uu ilaalchise barnoota maatiif qophaa'ee jira. Daa'imman akka dhalatanii halluu keelloo yookaan jaawundist kan jennu, jaawundist yookaan halluu bicaa jedhama afaan Amaaraatiin. Kana irratti barnoota gabaabaa maaltu kana fidaa, maatiin maal beekuu qabu kan jedhu irratti isinii qabadhee jira. Hanga dhumaatti na hordofaa. Qaamni daa'immanii kan keelloo ta'u sababa kuufamuu keemikaala dhiiga diimaa irraa dhufu kan bilirubiin jedhamuun qaamni daa'imaa kan inni halluu keelloo ta'e godhatu keemikaala gosa dhiigaa seelii diimaa ta'e irraa kan dhufu keemikaala bilirubiin jedhamu yeroo qaama keessa baay'atu. Keemikaalli kun qaama daa'imaa keessa kan miligiraama 5 per dl ol ta'u yoo jiraate qaamni isaanii halluu keelloo qabaata. 5 mg per dl yookaan miligiraama 5 per dl qabaannaan qaama isaanii keessa ba'ee mul'ata jechuudha. Keelariin kun halluun jijjiiramuun kun ijaan hin mul'ata jechuudha. 5 gadi taanaan garuu ijaan hin mul'atu. Akkasumas rakkoo hin qabu. Daa'imni hedduun dhalatanii torban jalqabaa qaamni isaanii halluu keelloo godhachuun ni beekamu. Kana jechuun daa'imman yeroo isaanii gahee dhalate persentaan 6 kan yeroo isaanii osoo hin gahiin dhalatan immoo hanga persentaa 8 halluu keelloo godhachuu danda'u. Haa ta'u malee halluu keelloon kun hedduun isaa sadarkaa yaalamuu barbaachisu osoo hin gahiin deebi'ee bada yookaan fiiziyooloojikii jaawundas jedhama kun. Sababuma haala guddinaadhaan kan dhufu qaamni daa'imman muraasa sadarkaa xiqqaa halluu keelloo ta'uu danda'a. Haa ta'u malee hedduun isaa kan yaalan barbaachisne jechuudha. Fiiziyooloojikii jaawundas kan jedhamu kun. Akkuma suura irratti ilaaltan kun daa'imni kun halluun isaa yookaan qaamni isaa halluu keelloo ta'ee jira. Haa ta'u malee daa'imman muraasa irratti sadarkaa qaama keessa baay'achuun yaala barbaachisuu ni ga'a. Daa'imman muraasa biratti halluun keelloo kun hanga qaamni isaanii dhabamsiisuu danda'u ol ta'uun baay'achuun qaama keessa baay'achuun sammuu isaanii irratti miidhaa fiduu danda'a jechuudha. Kanaaf yaala barbaachisuu danda'a. Kun ta'uu baannaan keemikaalli bilirubiin jedhamu sammuu keessatti kuufamuun miidhaa cimaa geessisuu danda'a. Miidhaa cimaan sammuu irratti geessu jira. Akkasumas immoo keemikaalli kun yoo baay'ate hanqina dhiigaa cimaa fiduu danda'a. Maaliif keemikaalli bilirubiin jedhamu kun akkuma sila jenne kan inni irraa oomishamu seelii dhiiga diimaa irraadha. Seeliin dhiiga diimaa yeroo caccabuudha bilirubiinii kana kenna. Kanaaf bilirubiiniin baay'annaan dhiigni diimaan caccabaa jira jechuudha. Kanaaf hanqina dhiigaa godhachuu danda'u daa'imman sun. Wantoota akka qaamni daa'immanii halluu keelloo godhachuun dhibee olaanaa fidan hedduu ta'anis isaan keessaa gurguddoon kanneen armaan gadiiti. Inni jalqabaaf inni baay'ee hamaa ta'e gosti dhiiga haadhaa RH negatiif ta'e kan daa'imaa immoo RH positive yoo ta'e yookaan RH incompatibility jedhaman kun. Haati RH negatiivii taate gosni dhiiga ishee kan daa'imaa immoo abbaatti ba'uudhaan RH positive yoo ta'e haati sun antaayidii kan jedhamu dawaa farra kanaa hin fudhanne taanaan yeroo ulfaa akkasumas erga deessee booda daa'imni sun halluu keelloo hamaa ta'e qabaachuu danda'a jechuudha. Kanaafuu RH incompatibility yookaan haati RH negatiivii taate abbaan positive yoo ta'e daa'imni abbaatti ba'ee positive yoo ta'e daa'imni halluu keelloo hamaa ta'e godhachuu danda'a jechuudha. Akkasumas immoo gosti dhiiga haadhaa O ta'e kan daa'imaa AB yookaan ABO yoo ta'e daa'imni halluu keelloo godhachuu danda'a yookaan ABO incompatibility jedhaman kun. Kanneen armaan olitti kaasne lamaan RH incompatibility fi ABO incompatibility haati RH negatiivii taate daa'imni RH positive yoo ta'e haati gosti dhiiga ishee O ta'e daa'imni AB yookaan ABO yoo ta'e daa'imni sun halluu keelloo godhachuu danda'a. Isaan kun lamaan yeroo baay'ee kanneen yaaddessoo ta'anidha. Dabalataanis daa'imman osoo yeroon hin gahin dhalatan yookaan preterm baby daa'imman osoo torban 37 gahin dhalatan carraa isaan halluu keelloo godhachuu ta'e qaban ol ka'aadha. Akkasumas immoo dhibee cimaa baakteeriyaa, vaayirasii yookaan fangasiin dhufu yoo qabaatan severe sepsis yookaan infekshinii qaama keessa faca'e daa'imman biratti yoo uumame daa'imman carraa qaamni isaanii halluu keelloo ta'e kennuu jira jechuudha. Inni garbiraan harma haadhaa sirriitti hodhuu dhabuu
daa'imman harma haadhaa sirriitti hodhanii aannan gaayoo keessan arganne ta'e diyaarreet ta'uu qaama isaanii keessa dhangala'aa irra ta'a. Dhangala'aa irrannaan immoo qaamni isaanii halluu keelloo ta'uu danda'a jechuudha. Kanaaf harma haadhaa ga'aatti hodhuu dhabuun akka daa'imman halluu keelloo qabaatan taasisa jechuudha. Akkasumas immoo hanqina hormoonii xannachi taayiroodii hormoon deefisheensii yookaan xannachi taayiroodii hormoonii isheen oomishtu yoo xiqqaate qaamni daa'immanii halluu keelloo godhachuu danda'a jechuudha. Daa'imman akkasii dabalataan hirriba kan baay'isan ta'uu akkasumas immoo qaamni isaanii kan xiqqoo dilallaa'u ta'uu mallattoo dabalataa hedduu qabaatu jechuudha. Inni gara biraan cufamuu ujummoo tiruu fi akkasumas immoo hadhooftuu irraa gara garaachaa geessitu. Wanti bilirubiin jedhamu kun qaama keenya keessaa ni dhabamsiifamu karaa tiruun gara garaachaa geessa karaa garaachaa ba'a jechuudha. Kanaaf ujummoon tiruurraa gara garaachaa geessitu yookaan liivariitii gara doodineem kan geessitu akkasumas immoo hadhooftuu irraa gara garaachaa kan geessitu yoo cufamte wanti kun qaama keessa baay'achuun daa'imni halluu keelloo godhachuu danda'a jechuudha. Inni gara biraan aannan harma haadhaa darbee illee dhibee kana fiduu danda'a. Aannanumti harma haadhaa illee darbee daa'imman muraasa biratti akka daa'imni halluu keelloo ta'e fiduu danda'a. Haa ta'u malee inni kun yeroo hedduu ofuma isaa kan deebi'ee badudha. Inni gara biraan sababa adda addaan gogaa fi lafee mataa gidduutti yoo dhiige akkuma suuraa irratti argitanii mataan daa'imaa gara boodaatti hedduu guddatee jira. Sefaalheemaatoomaa jedhamanni kuni gogaa fi lafee mataa gidduutti dhiigee jira jechuudha. Yeroo akkasii dhiigni achitti kuufame kun caccabuudhaan keemikaala bilirubiin jedhamu kana kenna. Keemikaalli kun immoo qaama keessa baay'achuu danda'a. Kana malees sabgaaliyaalheemaatoomaa kan jedhamu akkasumas kan gogaa fi mataa gidduutti dhiigu jira. Kunis kana fiduu danda'a jechuudha. Kanaaf waan hedduuti akka daa'imman halluu keelloo qabaatan taasisa. Isaan amma kaasne kun isaan gurguddoodha jechuudha. Dhibee kanaa fi miidhaa isaan dhufuu ittisuuf wantoota maatiin gochuu qaban maali? Miidhaa kanaan dhufuuf dhibee kanaan ta'uu dhufu miidhaa hir'isuuf maatiin maal gochuu qabu yoo jenne ni jalqabaa yeroo hordoffii ulfaa gosti dhiigaa haadholii hundaa waan ilaalamuuf hordoffii gochuun gosti dhiigaa haadhaa RH negatiividha yoo ta'e qoricha dhibee kana ittisu fudhachuu. Yeroo hordoffii ulfaa godhan haadholiin gosti dhiiga isaanii ilaalama. Kanaaf gosti dhiigaa ilaalamee RH negatiividha taanaan qorichi kanaaf kennamu jira jechuudha akka daa'imni halluu keelloo hin godhanneef. Kanaaf hordoffii ulfaa taasisuun baay'ee barbaachisaadha. Taasisanii gosa dhiiga isaanii adda baasanii yoo RH negatiiv ta'e qoricha kanaaf barbaadamu kan antaayidii kan jedhamu fudhachuu qabu jechuudha. Akkasumas daa'imman sirriitti harma hoosisuu akkuma sila jennee daa'imman sirriitti harma dhuu baannaan qaama isaanii keessa dhangala'aan hin xiqqaata. Kun ta'uu baannaan immoo daa'imni halluu keelloo ta'uu danda'a. Kanaaf daa'imman sirriitti harma hoosisuun baay'ee barbaachisaadha. Inni gara biraan torban lamaan jalqabaa ijaa fi qaama daa'imaa guyyaa guyyaan ilaaluun kan keelloo ta'e yoo fakkaate atattamaan mana yaalaa geessanii ilaalchisuu kan qorachiisuun barbaachisaadha jechuudha. Torban lamaan jalqabaa keessumattuu garuu ji'a jalqabaa otoo ta'e gaariidha akka walii galaatti. Guyyaa guyyaan akka hirribaa kaanii ganamaan daa'ima ilaaluu qabna jechuudha qaama isaarraa. Tariitii halluu keelloo godhatee yeroo ta'e mana yaalaa geessanii qorachiisuun barbaachisaadha jechuudha. Inni gara biraan maatiin yeroo qaama daa'imaa akka inni halluu keelloo ta'ee fi hin taane ilaalan uffatni daa'imaa halluu keelloo ta'uu hin qabu. Maaliif qaamni daa'imaa uffanni isaa wal fakkaatiin dogoggorsuu danda'a waan ta'eef daa'imman halluu keelloo yoo uffatan dogoggoraan keelloo waan ta'an nutti fakkaatuuf daa'imman ji'a jalqabaa osoo uffata halluu keelloo qabu hin uffatan ta'ee gaariidha. Sababni isaas akkuma amma jenne uffanni sun dogoggorsuun akka daa'imni halluu keelloo godhate qaamni isaa akka inni keelloo ta'e nutti fakkeessuu danda'a. Inni gara biraan immoo yoo danda'ame uffata halluu adiitu gaariidha. Uffata gara biraarrayyuu uffanni adii yoo uffatan ji'a jalqabaa akka halluun keelloo kun sirriitti adda ba'ee mul'atu taasisa jechuudha. Kanaaf torban lamaan jalqabaa keessumattuu guyyaa guyyaan qaama daa'imaa ilaaluun baay'ee murteessaadha jechuudha. Keessumaa ijarra, fuularra, gogaarra ilaaluun baay'ee murteessaadha. Daa'imni torban lamaan jalqabaa keessumatti halluu keelloo qabaateedha taanaan immiidiyeetilii gara mana yaalaa dhaqee leeveliin isaa sababni isaa qoratamee adda ba'ee yaala argachuu qaba jechuudha. Dafee yaalaan argatu taanaan keemikaalli bilirubiinii qaama keessa baay'ate kun sammuu irratti miidhaa cimaa fiduu danda'a kan karniktaras jedhamu. Akkasumas immoo hanqina dhiigaa cimaa fiduu danda'a jechuudha. Waan na dhaggeeffattaniif hedduu galatoomaa. Chaanalii kana sabiskiraayib gochuun barnoota maatiif yeroo qophaa'u hordofaa. Galatoomaa.